Oduu gammachiisaa dhaga'aa wal dhageessisaa kabajamtoota ustaazota markazoota garaagaraa irratti argamtan kabajamtoota barattoota iddoo garaagaraa akkasumas kabajamtoota hawaasa muslimaa kan toora onlaayinaa imoo irratti argamtan hunduu assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu isiniin jenna bisaan ilmii obaasee dheebuu qalbii baraaraa abdii boruu kunuunsee bisaral waggaarraa jaalattoota fi dinqisiifattoonni kalaama rabbii hundu baga gammaddan baga gammanne markazni daarul hijraa kan ustaaz balloo bareentootiin durfamu toora onlaayinaa imoo irratti haala gaariin barsiisaa kan ture arras barattuu isaa rihaanaa abbisuu eebbisuuf qophii xumuree argama. Eebbifamni kunis kan ta'u gaafa guyyaa Noobeembar 9 akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2025 eebbaaf isin afeeree dhufa keessan eegaa jira markazni daarul hijraa marree sagantaa kana akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 2 akka Suud Arabiyaatti sa'aatii 8 akka Dubaayitti irraa eegallee nu ta'a. Keessummoonni kabajaa kan sagantaa kana irratti argaman amiirran gamtaa ulul absaar ustaaz Abuu Salmaan ustaaz Ismaa'il Badruu ibnu Baaz ustaaz Maahir ustaaz Almutawakkilii fi kanneen biroo tidonni kilaas jaman kanneen biroos ni hirmaatu. Marree barsiisaan markaza hayyuuf gameessa namaa ustaaz balloo bareentooti. Markaznis markaza daarul hijraa litacliimi alqur'aani walxuruuf bishaan ilmii obaasee dheebuu qalbii baraaraa abdii boruu kunuunsee bisalal waggaarraa daarul hijraan dagaagee khadiin nu faayee nuura amiirran gaggaariitu humna ta'e matoora san gubbarraan gaggeessaan ustaaz balloo shufeera markazni kun akkanaan onjeera jazaa kaziin bareenneta rabbi siyaasu milkii duniyaaf akhiraa milkaawee yaa barsiisaa markaza daarul hijraa rabbi siyaa milkeessu milkii duniyaaf akhiraa milkaawee yaa barsiisaa markaza daarul hijraa.